Barattoonni Musliimaa sadarkaa biyyaalessaatti qabxii olaanaa galmeessisan badhaafamani. Liigiin barattoota Musliimaa Kaawunsilii Dargaggoota Musliimaa Itiyoophiyaa waliin ta'uun barattoota Musliimaa akka biyyatti qabxii olaanaa galmeessaniif guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee galma yaadannoo Adawaatti badhaasa kennaniiru. Barattoota Musliimaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti qabxii olaanaa galmeessisaniif badhaasni Khaalidun Istaars moggaasa jedhuun kennamu kun barana marsaa 10ffaaf akka kennamu walitti qabaan boordii liigii barattoota Musliimaa Dr. Muhammad Najashakur waltajjii irratti haasaa taasisaniin ibsaniiru. Pirezidaantiin Kaawunsilii Dargaggoota Musliimaa Itiyoophiyaa Ustaaz Haydar Kadir gama isaaniitiin barattoota Musliimaa jajjabeessuun kaayyoo ijoo Kaawunsilii Dargaggoota Musliimaa Itiyoophiyaa keessaa tokko ta'uu ibsuun gara fuula duraattis liigii barattoota Musliimaa waliin ta'uun hojiiwwan biroo hojjechuuf karoorfachuu isaanii ibsaniiru. Barattoonni Musliimaa guyyaa har'aa badhaasni gumaachameef kunneen qormaata kutaa 6ffaa, 8ffaa, qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaatiin qabxii olaanaa kanneen galmeessanidha. Barattoota Musliimaa akka biyyatti qabxii olaanaa galmeessan kanneeniif waraqaa ragaa, waancaa fi badhaasni addaa kennameefii jira. Saganticha irratti hooggantoonni olaanoon majlisaa, gaggeessitoonni Kaawunsilii Dargaggoota Musliimaa, ulamaa'onni, ustaazonni fi akkasumas keessummoonni waamichi taasifamee fi hirmaattonni hedduun argamaniiru.